bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraan jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jirama eexamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira eexamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u Waajjirri Ministeera Muummee Hawaasa Musliimaa galii gaxaanaa argatanii masara mootummaa biyyaalessaa sagantaa iftiraa qopheesse. Qaamoleen hawaasaa kunniin masara mootummaa biyyaalessaas daawwatanii jiru. Lalii Girmaa dhimma kanarratti waan qindeessite akkanatti qopheessitee jirti. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed sooma Ramadaanaa sababeeffachuutiin hawaasa harka qalleeyyii akkasuma galii gadi aanaa argatanii fi qaama miidhamtoota garaagaraatii fi sagantaa iftaaraa qopheessanii jiru. Sagantaan kunis immoo masaraa mootummaa biyyaalessaatti kan qophaa'e. Ollaan illee kan yaadate buna dhugee kan hin jenneetu har'a dhufee bunatu dhugee shaayes dhugee nyaata adda addaas nyaate wanta barbaade ofisaatiin fedhii isaatiin kaasee mangistiin kanallee ijaan argee nama kana keessa taa'ee faxxaree nyaata kana wajjin rakkataa gidduu taa'ee jara wajjin nyaata kana naannoo nyaatu ilaaluun dadhabecha. Michaa akka nama tokkotti sitti dhaga'ama jecha. Yeroo duraatti fasitti argamee akkana kabaja guddaa ijaan Dr. Abiy argee taa'ee bakka inni argametti taa'ee afxiruu kiyyaafuu gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Waajjirri Ministeera Muummeedhaa harka qalleeyyiin yeroo ayyaanni gahuutiif jedhu yookaan immoo yeroo ayyaanaatti akkuma nama kaanii akka nyaatanii dhuganii oolaniif egaa sagantaa deeggarsa namummaa garaagaraa ni taasisa. Egaa sagantaa iftaaraa qophaa'e kanaan cinattis hawaasa harka qalleeyyii kanaaf immoo sagantaan maaddii qooduudhaallee gaggeeffameera. ከሳቸው ጋር ቁጭ ብለን አፍጥር ማፍጠሩ Ministeera Muummee waliin sagantaa afxiraa hirmaachuu keenyaan gammanneerra asitti qaama miidhamaa manguddoota kan beela'ee fi dheebote waamanii afaxxarsiisuun isaanii beekumsa guddaadha jedheen yaada. Namaa yaaduu namaa gadduu kan jedhu isaan irratti argaa jirra. Hojiin isaan hojjechaa jiran nuuf barnoota guddaadha. Masaraa mootummaa biyyaalessaa dhiyeenya haaromfamuutiin qaamolee garaagaraatiin daawwatamaa jiruga. Isaanis daawwatanii jiru. Sagantaan akkasii qophaa'uun miira gaarii akka isaan keessatti uumee fi masaraan cufamee ture egaa hawaasa kanaaf banaa ta'uutiin isaanis immoo wantoota masaraa kana keessatti hambaalee argamanii fi mooraa masaraa kanaa daawwachuu isaaniitti gammadoo ta'uudha kan isaan himanii jirani. Nama hunda kana kabajaa kannanii fi kabajaadhaan namni dhaabbatee daawwachiisaa kabajaadhaan dhaabbatanii sidanii daawwachiisanii laallee bakka waa hunda yeroo nu kannanii akkana yeroo nu kannanii nu daawwachiisuuf bakka waan addanatti. ትናንት የነበሩ ቅርሶች ዛሬ ለምልሞ ነው እያየሁት ያለዋቸው በጣም አምሮ ደምቆ Hambaaleen kaleessa turan har'a bareedaniin argame. Bifa hawwattummaa qabuun akkasitti kunuunfamee kaa'amuun isaa dhaloota boriif seenaa ol kaa'anii darbuudha. Hambaaleen kunniin aadaa fi duudhaa keenya kan calaqqisiisan eenyummaa keenyaa fi heddummina keenya kan mul'isanidha. Akkatti kabaja argatanii qodaan isaanii kabaja argatee uffannaan isaanii kabaja argatee wanti geedhaageetiin isaanii kabaja argatee kabajaan wanti kun addisi ta'ee gati taa'eef haaraa ta'uu isaatiinis gammadeera dhaloota dhufuufis gammadeera anis immoo akka nama guddaatti itti gammadeen jiraacha baay'ee galateeffanna mangistii keenya dhaloota dhufuuf biyyi kun waan ifadha fuuldura isaa yaada. Duudhaa hawaasa keessa jiruunis namni waan qaburraa waliif qoodeeti ayyaana kan inni ittiin dabarsu. Egaa soomni Ramadaanaa immoo sooma guddicha sooma eebbifamaa waan ta'eef hawaasni waanuma wal qabu walii isaatiif qoodee ollaan wajjiniin maatiidhaan akkasumas immoo firoonni hiriyoon yeroo isaan itti waliin dabarsan waan ta'eef egaa waajjirri Ministeera Muummee immoo sagantaa kana qopheessuu isaatti gammaduu isaaniiti kan isaan himanii jirani. Yeroo Ramadaanaa kan qabus kan qabne ni gargaara namni hundi wal gargaara fuula durallee akkanumatti akkatti fufuun ሀዊቀም ሳቸው የሚያረጉትን ነው ጎረቤትኛ በእኛ አቅም እያረገን ያለ ነው ዋን ኢሳን ሆጀቻ ጅራን ሀገውምነ ኬኛት ራወቻ ጅራ አኔ ቀባዴ ኦላንኮ ዮኛቹ ሂንደንደውቴ ዮን ኦላኮፍ ዋና ቀውራ ቆዶ ሂንደንደይን ሶምኒኮ ፍደታማን ቀቡ አመንታን ኬኛስ ከነኑ ነጀጁ ከንቀብኑ ወሊፍ ቆርኔ አመንታን ኦሶ አደወኒን ቆዲን ወሊን ደበርሱ ቀብና አመንታን አማ ክርስቲያኑ ኬሰ ጅራ ሙስሊሙ ኬሰ ጅራ ሁሉም ተወልፋና ታዬ አከቦሉማቲ ሰባብ ሰብለሚ argata dhabaan waljin taa'ee faxareera jarris soomarra oolanii nus soomarra oolle wal faana faxaruu keenya waan guddaan natti dhaga'ama.
Kan dhaggeeffachaa jirtan OBN FM Finfinnee 92 irraa qophaa'ee gara keessan dhiyaachaa kan jiru qophii waamaraa keenya kan gana muxataatiin qophii waamaraa keenya tufee jira. Baankiin Sinqii Ramadaana sabeeffachuudhaan magaalaa Shaashamannee sagantaa aftiraa qopheessee jira. Sirnaan aftiraa irratti pireezidaantiin itti aanaan Baankii Sinqii obbo Morkamaa Usuun Baankiin Sinqii dinagdee Oromoo cimsuu qofa osoo hin taane duudhaa hawaasaa akka bu'uureffatee dubbatanii jiru. Itoophiyaan biyya amantiileen adda addaa jaalalaa fi tokkummaa waliin jiraatan akka taateen kan himan kantiibaa magaalaa Shaashamannee obbo Adaana Takila Gorgis duudhaan hawaasummaa kun cimuu qabuun dhaamaniiti jiru. Kaleessa galgala Itoophiyaatti kirkirii lafaan reektar iskeelii 5 akka ta'e mudateeti jira. Itoophiyaan naannoo Awaashitti sa'a 3:53 halkaneedhaan kirkirii lafaan reektar iskeelii 5 akka galmaa'u isaatti kan dhagahamee jiru. Kirkirii lafaa kun magaalota Adaamaa fi Finfinnee dabalatee bakkeewwan garaagaraatti mudachuun ibsamuusaa jiyooloojiin sarveeyin Ameerikaa beeksiseeti jira. Dhimma bal'inaan qabanneettan wayi dabarruun yaa'ii waliigala lammaffaa paartii badhaadhinaa gaggeeffame paartichi Itoophiyaa darbeen yaadama guddaa qabuun Afrikaanotaaf yeroo itti beeksisee jedha. Pireezidaantiin itti aanaan paartichaa fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa obbo Adam Faara. Paartiin badhaadhinaa hundeeffama waggaa 5ffaasaa fi yaa'ii waliigala waggaa lammaffaa akka milkaa'uuf qaamolee gahee isaanii baatanii Finfinneetti beekamtii kennee jira. Gabaasa Taaddalaas Faa'u Lalii Girmaa kanatti qindeessitee jirti. Paartiin badhaadhinaa hundeeffama waggaa 5ffaasaa fi yaa'ii waliigalaa waggaa lammaffaa paartichaa akka milkaa'uuf qaamolee gahee isaanii bahataniif Finfinnee hoteela Iskaayilaayititti sagantaa beekamtii kennuu qopheesse. Sirna beekamtii kennuu kanarrattis obbo Adam Faaraa dabalatee hooggantoota olaanoo paartichaa, abbootii qabeenyaa, hooggantoota dhaabbilee adda addaa fi dhaabbileen miidiyaa argamaniiru. Pireezidaantii itti aanaan paartichaa fi itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa qaamolee hojii kana keessatti gahee olaanaa bahatan hunda galateeffachuun ayyaanni hundeeffama paartichaa waggaa 5ffaa waggoota 5 paartichitti dhufee kan gamaagamee fi kallattiiwwan fuula duraas kan kaa'ee jedhan. የፓርቲያችን ብልጽግና 5ኛ ዓመት የምስረታ በዓልና hundeeffama paartii keenya waggaa 5ffaa fi yaa'ii idilee lammaffaa paartichaa karaa nagaa ta'ee fi milkaa'ina qabuun akka xumuramu qindeessuu, maallaqa gumaachuu, ogummaan akkasuma kanneen akaakuun deeggarsa taasisuun gumaachitan hunda isinan galateeffadha. Yaa'ii kanaan milkaa'inoota hanga ammaatti argaman itti fufsiisuuf kallattiin kaa'ameera. Kanaanis ciminoota paartichaa caalmaatti guddisuun tokkummaa biyyaalessummaa cimsuu, ijaarsa sirna dimokiraasii dagaagsuu, olaantummaa seeraa kabachiisuun, nageenya waaraa mirkaneessuu, akkasumas misooma diinagdee itti fufinsaa mirkaneessuu fi haqa hawaasaa jajjabeessuun dippiloomaasii faayidaa biyyaalessummaa kabaje itti fufsiisuuf kallattiin kaa'ameera. Dabalataanis gaafii hawaasaa kan ta'e qaaleensa jireenyaa, hojii dhabdummaa, akkasumas rakkoo kenna tajaajilaa, rakkoo misooma bu'uuraa fi nageenyaa furuuf hawaasaa fi qaamolee qooda fudhattootaa hirmaachisuun akka furamu kallattiin taa'eera. Yaa'iin lammaffaa paartii badhaadhinaa Itoophiyaa darbee yaadama guddaa akka qabu Afrikaanotaaf yeroo itti beeksiseedhas jedhan. በጉባኤው የብልጽግና ፓርቲ በኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን yaa'ii kanarratti paartiin badhaadhinaa karoora badhaadhinaa hunda galeessa biyyattiitti mirkaneessuuf qofa osoo hin taane badhaadhina Afrikaafis ta'e ilmaan namaa hundaaf yaadama bu'aa buusuu danda'u qabatee daandii milkaa'inaa irra jiraachuu mirkaneesseera. Paartiilee biyya keessaa fi alaa waliin hariiroo obbolummaa qabnu akka cimsannu nu taasiseera. Gama biraatiin paartilee obboleewwan waliin yeroo itti wal baree fi hojii isaas beeksisee jedhan. Hojiilee gurguddoo eegalaman itti fufsiisuuf kallattiiwwan yeroo itti kaawwate ta'uusaas eeran. Paartiin badhaadhinaa biyya hiyyummaa bitu uumuuf hojjechaa jiru keessatti gaheen miseensota paartichaa guddaa ta'uu eeruun fuula durattis hojiilee misoomaa adda addaa paartichi hojjetuuf deeggarsa miseensota isaa fi deeggartootaa kan barbaadu ta'uu himan.